namni keenya qilleensa yaa'uun qabu mootummaan amma jirtu tun Minilik irraa eegalee honest to God takkallee exaggerate hin godhu sirna sanniin beekaa irra barreessee Minilik irraa eegalee Iyyaasuu Haile Sillaasee Darg Mallas tokkolleen ummata Oromootii akka kanatti bada'an jiru. Takka zamana Minilik mana hedduu gubuu turan. Loltuun yogguu dhufte lallabanii namni bahaa baqadhaa jedhanii namni keessaa ba'a. Ammaan tana namaa wajji mana gubanii bara. Qaaniin tanaa gadi ni jirti. Wallagga keessatti mana 70 faanuun guute. Mana 70,000. 70,000. Nama almost 500,000 people are antana. Wallagga qofa keessatti displaced ta'ee jira. Loon ni zarafamaa ni ajjeefamaa shawaa keessatti kanuma gujitti laal irra guddaan keessan hin beeytan taatu malee gujii keessatti guyyaa tokkotti mana 11tu namaa wajji gubate. Takkaan dhageenye addunyaarratti dubartiin ulfaa 6-7 manaa wajji yogguu gubattu. Takkaan dhageenye. Laal ummata keenya cabsuu barbaadan. Mootummaan tun anaaf mootummaa nafxanyaa tafiin taatu gabrummaa san ummata keenya irra deebisuu barbaadan. Gabrummaa ummanni keenya ammata 140 sirni ma jiru kun yoo ammata 4-5 ture afaan Oromootiin baruun hin danda'amu. Yoo lubbuun jiraatanii ammata 4-5 yoo na yaadadha maal jecha afaan keenya dubbatamuun hin danda'amu. Afaan keenya laatiiniin katabamuun hin danda'amu. Kana cufaahu maaltu ummata keenya keessaa ba'as. Waa takka qof qabsooma waboon eegaltee itti jirtu. Akka laalcha kiyyatti yoo ummanni keenya humna qabaate namni si kabaja. Addunyaa irratti humna qabaachuu baatu. Namni garagalee si laalu hin jiru si tuffata. Keessaa sirna Habashaa keessatti humnatti amanan isaan ummanni keenya kanan beeku. Humnatti amanan yoo humna qabaate ati jabaatte haqa keetillee guututti beekuu baatan si kabajan. Har'aan tana maaliif waan Oromoo dubbatan? Waboon waan jabaattee jechi bara waboon kabajanutti horte. Kabajaa ummanni keenya takkaa qabaatanii hin beekan. Gabaabdutti isiniifin gabaabsa laal har'aan tana ganama kana silaa bakka waboottiin dubbadha. 7 dura waan Eeliyaas ibsaa na gaafateef lakki komiitimentii seeneetiin jira isaan guyyaa 10 dura kan na gaafatan bakka waboo sanitti ganama irraa na jijjiiraa zaaboodhaan dhufa je'eeti. Ganama 10tti as dhufu dafee asii fixeetiin achi dhaqee isaan irrattis qooda fudhadha jedhee aan personaalii wanni ummata keenya baasu karaa ammaan tana waboon irra jirtu. Waboon jabaachuu qabdi. Rabbi ijaa karaa dandeessaniin waboo akka laalcha kiyyetti waboo gargaaruun investment in the future of our people. Laal ummanni keenya Itoophiyaa wajji jiraachuu yoo barbaade hedduu gaarii. Ammoo abbaa biyyaa, abbaa mootummaa, abbaa qabeenyaa tahanii ummanni keenya risoorsii Oromiyaa yoo kontrool godhe ummanni biraan wajji jiraachuu yoo fedhan that is fine. Sun rakkoo takkallee hin qabu. Gabrummaa dursaan akka haareetti deebifnee ummata kanarratti deebifna jechuun in taatu. Har'aan tana at least ummanni keenya alaa ala jira. Tanaa jecha karaa dandeessanii Rabbii ja'a waboo maddii dhaabbadhaan isiniin ja'a. Rabbii ja'a.